Saidon jarti arfaffaa fuudhe haa jennu eenyu fuudha jarti arfaffaa magaalaa qalloo kan kaaroo Roza fi hawwin adaaman bahar daar itti fakkaatti finfinnee itti fakkaatu warra bahar daar itti fakkaatti biyya Sumayyaa akkasuma waa'ee oshe fi Buni jechuudha hedduu hamilee nama qaccabsu waa'ee oshe Buni keessattis eenyu viidiyoo isaanii hedduu ilaalee jira waa'ee gara nama nyaataa gaafa ka'umsa akkam akka ta'e gaafa dhuma akkam akka ta'u na argitanii assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jirtu akkam nagaa keessanii biyya geessanii sinin jechuu barbaada inshallah amma channel irratti deebi'ee jira irraa badee jira haalumni nama mijatu sidabbara gaafa namni mana keessatti kinuun jira mijila jechuun baay'ee nama dabbara viidiyoo jechuun kanumaaf badee inni biraa dhimma ijoollee kenna waa'ee Saidoon jarti arfaffaa fuudhee akkasuma irratti baga fuudhee nani Saidoon fuudhuu irratti wantoonni nama dhibanii nama rakkisan as keessatti waa'ee Bunii fi waa'ee oshe jechuudha. Shamarreen takka gaaf dhiirri tokko jaallattu hedduu takka duuka darbi deemtee jechuudha. Intalli sun akkuma viidiyoo isaanii argitanitti duuka deemtee har'a gaaf ilmoon argamee jedhutti sadarkaa kamirra akka jiran kanuma kana waliin ilaalla jechuudha. Inshallah isiniifumoo maaltu asirraa baratama? Komantii san jalatti wantoonni nama dhiban gaafa dura akkamitti isin duuka akka badde gaafa nuti gaafa dura oshe nakti fudhate Buni ni beeytan jechuudha duuka badde samboodde jireenya gaafa uummatanii gaafa bultii ijaaranii ilmoon uumamte hedduu takka ulfaataa ture jechuudha haalli isaanii kuni ka'umsi isaa eessa irraa akka ka'e ni beeytan jechuudha tokko maalirraa akka ka'e ijoollee yuutubaroota dhibbaa guddaatu irra ka'aa jira alhamdulillah rabbil alamin rabbiin galanni haa ga'u baqa hundumti isi yuutubaroonni qabbana qabanii arabaafatan tokko illee hin jira maaliif kan jettan taate yuutuubii tokko hojjechuu karaara hedduu waa hedduu sitti dhufa komantiin ta'a maaliin ta'a kallattiin ta'a karaara hedduu dhufa amma achi keessatti akkinan hubadhetti dhiirri tokko gaafa namatti illi kaayu waa takka yookiin waa malama jechuudha jecha madaa akkasiitu jira madaa san gaaf inni madaa yookiin mataa isaa rakkoon qabu dhiirri gaaf dubartii haati warra isaa isaan jettu irra gaafa maatii isaatiin jechuudha Buniin achi keessatti jettee ani garuu akan deeggaruutti akka dubartii takkaatti Buniin deeggara garuu ani isin keessatti balleessite tokko ni jira abbaan manaa kee hamma fedhe hosi tume hamma fedhe hosi godhe ati qoshaasha baqa arrabsoota daangaa dabarfatan arrabsoota daangaa dabarsan arrabsiti nama san deeffachuu nama san karaatti deeffachuu wantoonni isin gootu hedduutu jira jechuudha amoonni isaan addaan baase gaafa deettu badhe irratti deette gaafa galtu akkasuma kadhatamii bakka imman isheen itti jiraachaa turte yoo argitan amma maal keessa akka jirtu argitan kabajni abbaa manaa in bare utoo beekanii garuu warri kowantii gaafa fi kowantii san dubbisnu hundumtu deeggartoota Buniiti akkamitti abbaa warraa dubartii tumaa akkamitti tumaa jettanii jirtan jechuudha ani garuu dhugaa dubbachuudhaaf akkana fakkaatetti abbaa warraa ofii nama tuma like isin gaafa biyya ormaa baatanii gaafa biyya ambaa argitanii waa hunduu jijjiirama isinitti ta'a malee duraan haadholiin keessan tumamanii beekanii dubartii jechuun dubartii tumamtullee hin arrabsin abbaa manaa isiisan ka ullaatti gabbaatee naman isin war aneen Buniin nama miira biraa keessa jiru ishee gaafin akkas irratti raawwatu miira biraa keessa nama jiru isin wallahi billahi isinitti alafa jechuudha dubartoonni biyyoota arabaa jirtan irra guddina keessan ka biyya keessa jiran ka biyya ambaa jiran jechuudha jecha akkasiisan isin tumamtan intala gaafa namichi da'umsaa waa hedduu isii godhee ishee deette obsitee abbaa manaa isiisa wajjin jiraatee hin jenne gabbaatee dubbatee har'a miidiyaa irratti dubbattee intalli sun jechuudha inni isin silaa Bunii gorsuu qabda
namni koomentii irraa waa hedduu barata silaa bunii gorsuu qabdan maalii yoo kan jettan taate bunii akkamitti gorsitanii bunii silaa ijoolleen hiriyoota keessan beekan hedduutu jira dhugaan isin hin jirtanii argan waan fatii irratti bunii raawwachaa turtellee hin beeytan eenyutu dubartii takka qaama isii keessa cicciif godhee waraana intalli sun najuudha miteera amma sammuu eenyutu irra qaba hojjettani fatiyaatu qaba fatiyaan akkana gootee fatiyaan namni gaafa miidiyaa tokko hojjetu wantoota hedduutu isatti dhufa malee fatiyaan yeroo sanillee guddina waan saniiti isin gaaduu ulaagaalee waan kanaa eessa akka ta'e namni tokko gaafa yuutuubii hojjetu namni harkisuun jiraa miti namni fakkeenyaaf ka daawwatamu yaani akkan hubadhetti yaada akkasii na fakkaata isin ammallee taanan bunii gorsisanii bunii jecha akkanaan jedhanii hin arrabsine abbaa manaa keetii yoo ta'ellee kaameraa duude duubatti ko'aatti kaameraa irratti qoshaasha jettee arrabsiti bira qoshaasha hojii jettee ni bira maatii isaa guutuu walitti qabde tokkoo fi lama garaagarummaa qabaa miti maalisin tokko maal jedha yaani bagaayuun heerumini akka taafa dhaabbadhee jettan lakkiin dogongorina lakkiin nama dogongori gorsaa kanaafuu ani eduu takka kaamee natti dhagame tumoon isaa baay'ee natti dhagame haadha ilmoo isaatti namatti dhagama gaafa waliin biyyaa baanii wal jaalatanii duuka baduun maal jechuun gammoojii xarahaa wayii aqee fuudhesee han beekona yeroo san bakki sanitti wantoota akkasiiti san booddee deemee eessa akka dhufaa jiru eessa akka gahaa jiru bakka kamitti akka deemaa jiru wanni kun maalirraa kan ka'e kanaafi waa'umatu jira akkasii isinin jechuu barbaada waa'ee Saayidoo fi jaartii arfaffaa irratti waan dubbanna homtuun jiru jaartii arfaffaan Saayidoo jaartii milkii jaartii keeritti boriiftaanii eenyuun arginaa hawwii fi rooza arginaa ati akkasii ati akkana jettee hawwiileen roozalleen jechuudha roozalleen amaariif ofiisaniin taaptaap jechaa dhufti kana fakkaati obboleeyyan kiyya waa hunduma keessattuu nuti wal gurfachuudha wal gurfatuudha waan beeku qabdan gaafa ilmatti deebi'an ilma kiyya barbaada minaamina inni jedhu sani abbaan ilmoon abbaa malee bareeddu saara malee sin bareeddu kophaa wanni bareedu gonkumaa hin jiru kana subatuu qaban dubartiin yaada jetti malee gaafa abbaa malee guddisna jettu maali fakkeenyaaf isin warroonni biyyoota nama deemtan kun dhaltanii namatti kenne maatiitti kennitanii deemtanii haadhatti kennitanii deemtanii maaliif wal somna injura antu hunduu ifa jira intala keessan gorfadhaa jechuuf jedhe beeytanii otuma baa hunduu jiru otoo gorfattanii otoo arraba dhaabbattee wanni namaaf nama addaan baasu jecha arraba jecha hamaa abbaa manaa ofiitiin jedhu dhiiroon wantoota akkasiisan baay'ee ulfaata dhiiraaf dubartiin waa hedduu ni obsiti isin ni beeytan hammam obsitan jireenya biyya namaa yookiin abbaa manaa keessan kan jaalatan fakkeenyaaf gaa biyya namaa dheetan hammam obsitan qarumootuyyuu waa hundumaa nama jaalattu irraa keessattuu nama jaalattu dubartiin nama jaalattu irraa of kutachuudha jechuudha jechaan of kutachuudha jechuudha wantoota hin taane isaan jechuun hin ulfaata bakka garaa kutachaa deema hammaachaa deema garaa maatii isaan ta'e keessattuu gara haadhaaf abbaa ofiitiin jecha tokko badaa jennaan jechuudha dhiirri uf duuban deebi'u si dhabuu barbaada haadhaaf abbaa isaatiin waa jechuudha على كل حال وانتم ما فيو ربي حلافس ربي خير حتاسسو وان جبات كليو اسمي جچو بروادا فيديو كي اسمرت دابا فيديو كي يلي اما اكل لايك سغوتن شير سغوتن عبدين اسمر راقبا اسمي جچو بروادا خنما هما فيديو براتين ولت ديبنتي ورون يوتيوب بتچو بروادا كان تاوس kan juraatu ta'e YouTube gurgurtaallee ni jira akkasumas jechuun barbaada nagadna tura baay'isin jaalladha baay'isin kabaja